kan kiristaanaa kan islaamaa obboleeyyan kiyyaa obboleettiin kiyya tuni obboleettiin teenya tuni mana mustashfaa nafii keessa jirti. Waggaa 10 jirti. Maqaa ishii machuun beeytu maqaa warra ishii machuun beeytu akkuma nama tokko nan dalagadhaa jettee biyyaa baate. Hino anuu nan feetu argaa tiyya nan feetu no na arrabsitii waggaa nan bira dhufe naan loltii mataan ishii tuqamaadha. Qaamni ishii hunilleen hirruu qabaa miilli ishii hunilleen kee dhaabbatuu fi riyaad irraa asitti darbanii no mustashfaa baadiyyaa shumeessi jirti. Baadiyyaa nafii jirti. Obboleeyyan kiyya intala tana ambaasii biraan ga'a ambaasii Itoophiyaa biraan ga'a. Ambaasii Itoophiyaa biraan ga'a hadaraa yaa obboleeyyan kiyya rabbiif jecha kan islaamaa kan kiristaanaa dirmadhaaf yaa obboleeyyan. Wallahi baay'ee ulfaata jechuudha. Yaa rabbitti nu laaffisi. Dhageettanii jirtanii obboleettiin keenya kun akkuma isin argitan waggaa 10 erga biyyaa baate kun mana yaalaa keessa jirti. Sammuun isii tuqamee jira. Dhaabbachuus hin dandeettu, hin dubbattus, namnis akkatti dhiyaatu hin barbaaddu jechaa jirti wallaahi jechuudha. Micattii nama mana jiru kana jechuudha, nersiidha. Warran bira jiru kana jechuudha. Bakka warra sammuu isaanii fayyaa hin qabne kan ni yaalla jetti bakka wallaahi Itoophiyaa baay'ee argechitti naan jetti ijoollee Itoophiyaa baay'ee arginaan jetti bakka takkan hojii haasoftii bakka sammuun isii fayyaa hin qabu nama dhoofti fa'a jetti garuu an ammoo nan dhoofne naan jetti suutumaan itti siqee gaafadhe jennaan ani Itoophiyaa naan jetti bakka baay'een isaanii ka sammuun isaanii hin hojjenne ka sammuu isaanii dhaban kunniin bakka achi keessa ciisan jetti akka jiranitti jechuudha. Wallahi maatiin isaanii warri maatiin isaanii humna hin qabne yookaan warra maatii hin qabne jechuudha. Kan namni irraa quba hin qabne, kan firri irraa quba hin qabne jechuudha. Ijoolleen kunniin kun akkanatti eessa dhayxee hafuura dhabne jedhanii amma iyyaafannoo namoonni iyyaafatan kunniin jechuudha. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti yeroo baay'ee nama akkanaa dhabnee jirraa nuuf iyyaa yookaan beeytan erga biyyaa baatee waggaa hagana akka jedhan kanneen jechuudha. Bakka akkanaa kana jiran jechuudha. Ijoolleen keenya sammuu isaanii dhabanii cinqatii garaagaraatiin qabamanii kan isaan jechuudha. Bakka garaagaraatitti kunoo hidhamaniitiin bakka harka hidhanii akkasitti jetti mucattii nama Itoophiyaa baay'ee argicha keessatti itti gaafa tokko bakka natti haasofte dhufte. Wallaahi dhugaa rabbiin nama marara jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin nagayaan fayyaan bayanii fayyaa dhabanii gara biyyaa deebi'u rabbiin namaan haa didu wallaahi hunduma keenya. Rabbiin nu haa eegu. Kan nama eegu rabbuma inni nu haa tiisu jecha wallaahi ijoolleen keenya jechuudha. Haguma fedhe yoo wannummaan fedhe isinitti ulfaatu yoo warri sunillee isin darare hatta yoo bakka humna keessanii ol ta'e jechuudha. Baafadhaa mana sanii bayaa mana sanii of hin cinqina. Maaliif duniyaan isinuu hin guuttu duniyaan isin sagadi wallaahi nagayaan galuu wanni caalu hin jiru. Ilaa hattaa yoo maraatiba keessan isin dhorgataniitiin hin jedhan baay'iftanii sammuu keessan ofii hin cinqina. Nagayaan maatii ofiititti fayyaa guutuun galuu wallaahi waa hunda caala jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya. Kanaaf of dararuu dhiisaa baay'istanii ofii hin dararinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen keenya jechuudha. Maaliif namni akkuma salphatti cinqamuu danda'a. Sammuun namaa akkuma salphatti cinqamuu danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee ijoolleen keenya yeroo ganama yeroo hirribaa kaatan dursitanii akkuma hirribaa kaataniin bilbila keessan hin laalinaa jechuudha. Akkuma hirribaa kaataniin bilbila keessan hin laalinaa. Maaliif kana yoo isiniin jedhu jechuudha. Yoo ka maatii yaaddanii huruurtanii jirtanii har'a maal dhagaya maatii kiyyarraa boru maal dhagaya yoo ka maatii keessan keessa namni dhukkubsatu yoo jiraate fa'a jechuudha. Bakka jechuun hin jiraame tasgabbaaya. Tasgabbii dhabdaniif yoo wanti uumamu yoo rabbiin hin uumame jedhu wanti hin uumamne hin jiru. Isin cinqamtaniif immoo uumamuu hedduu uumamuu hin hafu. Isin cinqamuu dhabdaniif wanni uumamuu hedduu sun uumamuu dhabu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha ganama akka hirribaa kaatanii bilbila keessan hin laalina. Warra musliima taatan ganama salaata keessan salaata du'aayii keessan godhadhaa. Akkasumallee jechuudha namuu waanumatti amanuun kaatanii bakka suuta jettanii bishaan keessan dhuyidanii
qursii nyaattanii tasgabbooftanii miira keessan tasgabbeessitanii bilbila keessan laaluu qabdan. Yooma maatiin maanuka biyyarra isinitti dawwalu ta'e deddeebisee muddamtanii maaliif na dawwalu miti fiidanii hin laalina. Dura of tasgabbeessaa. Maaliif namni yoo lafaa ka'e ganama bakka hin jiraame bakka sammuun keenya kun bakka aga tasgabbooftanii maal jettanitti bakka jechuun daftanii waarfachuu dandeessan jechuudha. Onneen keenya ganama hirribaa kun dafee waarfachuu danda'a. Waa xiqqoo rifachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatiin maan hojii isinirraa darbe hagam sirrifachiisa. Kanaaf suuta jedha obboleeyyan kiyya.